يرى تنقرب اللي خنازة من هو الكيس جرا ولا لهم بربادني ولا شيء ما تقول أنا ناس قوي تقول تو قريبون رخاسي أس هنگا إيسا في إتوجد دجرتي سني قدي تنگا قصاب بالبلاد نما في النه ماريزفنه فينفنت دريدوات نيروبي دبي أمريكا أوروبا مريبال أبونه وانسا دابو دندني خرور التعام خسلا موتمان فرته مودوتاس مريت چيزه سيناس لالي دانگان سن أكن سوچونيت فرامو قبطوه هنگوني دابن أما جانگيني دوهيتي أما لمان دبرخان اوغا كسون ايگلتو ديبسن ايگلني يستودا أما ستاتو رابط چودا قبا مالف ورا هدون ديمي هنگا اي سبالي گندا غرري راخن اگد هنگا مدولا بوتي ديمي دانگا ورمي چيني لال ورا غرو بريل كي كسون مالتيس نمو دچي فيني بيخ واني قولوا قبل مالي توكو نجابو سولمفا دانغا دي فغودو سدفا بروجكتي غوغودا امتو دانغا دي رانكر ولينا كم سو مني في هداتا اما ريسورس سكرسيتي لني كوتروبان دي هدو كمتانو لول چيسو كناف بروجكتو تو غودا غودو إثيوبيان وغا ديزاين غوتو نو ويتا مانا كيفية تو جارتاني اكساتو دي وري جاري اكساتو جاري فكين في واي غمروكا كان يفرتن واي كوتروان دي مال غدو خنا بكران جروار نانو سومالي اورميا گم باهاتي كيبا قوير ويالي قاسي هنگا تقرا سومالي لاندي سينتو خنا خرم جدو كوراني گن كمي ديم دراك شاني سي غموراني اكيد ديبي غلمتي خناف دينجي خلاص ديسنترلايز غدو دينجي تو بيدرو ما حركه تربات في فيلم نانو سر تركتي مالي في فيودالون نوغا جارا كدي ديزاين غدو دينجي تو بيرا كيستو امته كو نامبلاتي امته تيفدي بولا غرغ موجي جرو خنا الراسامو داف ملي تكات كنتين بيتو امني ارغي واغي جرو بر باي نيزا تيكا زيرا probably 7 to 8 million. Harga lamani meri sinjo juru harga bahag kofa. Bajan TikTok in naye mujhe male wan tanak gafatan yade kharora fi sasabbi gali baradabre karin kabama. You can't believe it wan godino ni kennan. ودني ولا قافة وجرو أرسل لي تافة وجرو ما قالوا لي يرون كنن ما كافي اللي وده ده موتوما درجتي موتوما نيادك رولر سنتر تورن بعد يرتي أكاشل الدبلومن ورا كذي كرن تورن تونغارو حركة والفتة دوما موتوما مقالات أتاد موتوما مقالات دي مقال موتوما هاي ويدا ريسورسين أمة أدية تخناف umatum tu keisa bani ana an keisa ruhe timu bura harar kaja mukuni bo kefi golo jidu daru ana sadi kasi bunni tokko fa do beda buna sani buna san kilo takarra yo kilo takka dollar ko enter gurguramte ana le san santim ni kulani ngudu yo kilo takka dollar ko gurguramte santim ni kulani ngudu debe tanga yo le nanu kenya ni weita kanaf economic model to beda redesign godan mula kaba economic zone ratti kaisatu economy lit baha akka integrate te wolin kawti fakenya economy harage bi bali bahati somali kun akka wolin ka urratto je churu barwais ka borana fi fakenya wan san godan bar wan darre san godan gafan da kenya da tani to beda airlines da ketin ture wani to ka CEO isari jinaso ine nanna ummanni kenya tifate bulu jiru khatti airportin tanama zontain airportin fe insa kajaramtu kenya bi baki propose gone boyele si nagelle to nagelle borna to malik jenne sile fakati yero hundu heddu galaltan ummanni kenya kun lonka bare kaba bonni duhe jalahita
horiin booran raafee amee finfinnee waggaa dhufe gatiin isaa hedduu gadi bu'a maaliifi waan fe'iinsaa waan maaliif jira jechuudha. Horiin sun garuu re'eenis horiinis achuma qalame xayyaaraan fe'ames saawudii kana kutaate saawudii biyyoonni arabaa kun wanni fudhatan. Xayyaara maal godhan beektaa? Yaabeelloo ijaaran instead of moyyalee. Moyyalee iddoon ga'u ijaarame namni keenya ka Keeniyaa jirus nama keenya Keeniyaas ka jiru wajjin cee ka gamana jirus ka Somaaleetis ka gamaa gamana jirus koonsorraa kaasee itti fayyadamaa jechuudha. Nageellettis yoo ijaarte nageellee yoo ijaarte Baalee Bahaa Gujii Somalii waliin fidaa jechuudha. Isaan hoo maal godhan kanarra godina ijaaraniiti gosoota waliin naqu irratti deeman. So san kanarraa hin maqee immoo wanti daangaadhaan wal qabatus beyond border dispute. Wallola daangaa bira dabarree hawaasni daangaarra jiru kun bar wallolchiifamu waan hin jirre irratti bar maarra walloltanii jeeni bar Baalee dhaqee wata akka hin jiru bishaan hin jiru wata akka hin jiru. Dachirra wallolchiisu cina manna osoo akka isaan waliin guddatan godhanii irraa faayi. Alaabaa isheen dhufte. Alaabaa ishees maali? Ekstreemizimiidha. Ni beena warra hadraati warra tooyidaa jedhanii warra bashunnee ni jirti ni beena keessa guddanne. San bira dabaree nama ol ajjeesu warra agarree nuti. Nama amantii biraas ajjeesu agarree nuti. Nama muka qawwee hidhatee deemu oolu. Sheekota waliin waccoo taate malee nama waliin deddeemu takkaan agarre. Shirri kun maali? Shirra they want to securitize. Waan reefu ni ilaal. Boordara amma gumrukni keellaan eessa jira. Booraan alaal. Maafiyaan booraan eeggattu hoggaan tokko jaan gosa keessa galanii. Booraan mee isin gaafadha mooyyaalerraa hanga yaabeellootti. Namni hayi mooyyaalerraa fidatee namni yaabeellootti yoo gurgurate wanni qaratamaa ooluuf maali? Biyya biraan dhayine. Kun bakka biraan jiru. By the way, meeshaan hoggaa gaddeen muka tara hin qaratamtu beeke. Meeshaan ammoo hoggaa gara hoggaa chiila deemtu. This is extraction. Saamicha wanni isaan godhaa jiran. Ta'amma shabaab jaanii oofan duras kijiba. Deengadda hoggaa wanni kun kaatu Profeesar Beekama dhimma Baalee sirri qorate. Sirri qorate afaan keenya dubbatu. Dhimma Islaamummaa Itoophiyaa irratti ekspertiin warri Ameerikaatis warri Awurooppaatis ekspertii number 1 yeroo ammaa fayyadamanii hin gaafate. Hoohiyyaa. Sagara Baalee kan wanni akkanaa ni jirti jedhanii qorannaa ta'e nagartee jennaan kijibaa kun hin jee. Olola mootummaa qofarraa hin dhaga'e malee keessa deemeetiin laalee amata dabree kanaa wajjin ture. Ijoollee fadhiitoo tokko jira kadhannati jedhanii walitti qaqqaban ijoollee beekumsa hin qabne kontekstii kan beekne. Kanuma dhaqanii darasaa argan hunda walitti qabanii fidanii onni jedhanii. Alshabaab humna badaadha. Biyya keenya keessa seenuun qabu raamuu qaba. Garuu hangarraa hafe waan mootummaa dhohiteefi miti. Waa lamaatu waan tokkotu hambisee Itoophiyaa akka hin seenne. Itoophiyaa akka hin seenne. Somaalee naannoo Somaalees naannoo Oromiyaas akka hin seenne. Naannoo biraas akka hin seenne. Maaliif? Uummanni Somaalee tungufamaa ture baroota dabre keessatti. Garuu siyaasa amantii sun ta'e siyaasa sabboonummaa naashinaalizimiidhaan moobilaayizitee rakkoo isaa ekspas godhaa ture. Gaafa warri akka shabaab kun dhufu sammuun namaaf onneen Somaalee Itoophiyaa keessa ammas qabatamaatti harrafa amma makalakayaan bordoddee yaani bordoddee irratti Alshabaab qabnee jaanna. Hoggaan adda baafatu jarri musliimaa miti. Oromollee miti. Kun shira warri shira taatu mootummaa keessa jiruuf bakka biraa jiru oofuu fi gowwaan keenya osoo addaan hin baafanne dubbiin laaqqatu. Keessa dhalanni uummata kana ni beeyna. Nu caalaa miidhaa Alshabaab beekuu hin danda'an. Maaliif warra keenya? Amma Arsii keessa maal jedhan? Ummaan tiyya warra Tuulamaati. Salaaleedha. Abbaan kiyya Arsiidha. Ummanni keessa guddanne uummata Harargeeti ituu fi nooledha. Arsii bataskaana fidee kajaare baalaabbaatota Arsii Ortodoksii fudhatee zamana malee fudhatee fi Salaaleedha. Goorgis qabna nuti immoo warra keenya. Diimaa Goorgis warra keenya ijaare. Hoggaa ijaaran Arsiif Salaalee waliin baatee ijaarte. Har'allee gaafa Oromoo barbaadu waliin haaromsa. Masgiidas akkasuma. Kun kijiba. Kijiba uummata walitti buusuudhaaf godhanii.
wanni amma ofanis fakkeenya wanni amma waa'ee amantii sana arsii keessa fidaniif wallagatti amaara jeesanitti amaara janiin muslima harka amma wallagatti sun ricaalan nama wallurraa buqqee jedhan amaara janiin amaara jawwee dhiifama mucaan si afaan dubbatee gaafii filannoo san si irraanfachiise namni hedduun eeggachuu jira. Beekaatiin irraanfadde. Beekaa irraanfatte. Ayyee. Amma fidan kanaas karaa ittiin deemanii jiran. Malli jiru maali tokko hubannoo namaa kaasuu barbaachisa. Wanni akkasii yoo jiraatte immoo uummanni keenya ni beeka. Tarkaanfiin ni fudhatama. Kana saniin ittiin deemudha. Wanti biraa isin kaaftan waa'ee ijoollee waa'ee idiyooloojii. Kun waan durirraa gangalataa dhufte amma garuu furmaataatti dhuftee jirti. Amma Itoophiyaa afaan eliitii Oromootii buusuun hin danda'amuti. Amma sun deebii gaafiin takka beektaa osuma gangalattu deebii argate. Amma deebii piraaktikalii deebii argatee jira gaafiin ammaatti gaafte san. Wannuma hayyootumatti xiqqaa tokko jidduutti waa deddeemti malee amma garriitti fottoo hinuus garriitti nuuraa fottoo qanis hin jiru amma booda. Kitaaba gara dhumaa irratti waan hin barreesse isin fassara. Saboonni Itoophiyaa keessa cunqurfaman karaa sadiin furmaata argachuudha yaalan. Karaa lama gurguddaa sadaffaan xiqqaadha. Tokko aboo rakkoon tuni 4 kiiloo fi mangistii Finfinnee tanaa fallijuu irraa fottoquudha fajaan. Warri gaafii kan dura kaase Eertiraaronni Oromoon Soomaleen Tigraayitti deemanii deemsa keessa warri Eertiraa ni fottoqan. Warri Tigraay immoo deemanii ashaateedha mallas sun aboo furmaanni irraa fottoqume 4 kiiloo tan qabachuu qabnaa jeeti olaantummaa argachuu qabna jee qabate. Lama jettanii lameen hunda leenye. Warri Eertiraa fottoqanii bilisummaa siyaasaa argatanii garuu rakkoo Itoophiyaa jalaa nafne. Warri Tigraay dhufaniiti Itoophiyaa irratti olaantummaa argatanii hanga xiqqoodhaaf ni nyaatanii san booda deebi'anii nyaataman. Jarri keenyaa dhufaniiti beektaa mootummaa dhaabituuni diqaalaa dholetti. Ilaalcha diqaalumtee qabdi jechuun cross fertilized kan ta'e qabdi. Hawwii nugusoota Amaaraa qabdi. Manyee irree Oromoo irratti hirkatti. Tooftaa warra Wayyaaneetiin deemti. Kana jechuun maali? Hiraara ijaaruu barbaadan nugusa guddaa tokko ta'uu barbaada. Akka jara Wayyaaneetitti ummata kana Oromoos qoqqoodee gondaan balman qoqqooduu barbaada. Humna arba Oromoo anatti immoo fayyadamuu barbaada. Contradiction is a working contradiction. Wanni ummaa Itoophiyaa jeequmsa keessa seensise kanaa jedha. So warri Eertiraa fottoqanii furmaata hin finne. Warri Tigraay olaantummaa fidanii furmaata hin finne. Warri Wayyaaneen guddistees isaan irraa kooppii godhanii Amaara irraa waan laalatanii itti deemuu yaalanii hin taane. So addeen maal ta'e rakkoo keessa seenne jechuudha. Furmaanni biyya saniif ta'u nuufis laal. Maaliif kun hin ta'e isiniif fakkaate akkaataan biyyi Itoophiyaa jedhamtutti ijaaramte. The founding sin. Hidhaa turte. Hoggaa qabaleetti ati galtu milishaa si xallasu. Ijoollee sani beeknaa bara. Mucaan ammaan bisaa jedhamu harree xarraa hogganu kun nama hidhaa ture qabsaa gameessa yeroo dheeraati. Kan maharsadee hogganu kun gurbaan gammachuu jedhamu nama hidhaa ture qabsaa yeroo dheeraati. Mucaan sabaayif jedhamu kunis kan arsii maal jedhanii zoonii maaliif balixaa jedhamu kun. Isaan jalatti ijoollee jiru kun. So wanni yeroo shiftaadha maal jedhan waa lama qabdu ijoolleen tun. Ijoollee kaayyuudhaa gabbaate dur. Aarii qabdi. Wanni isin hawwate sun waan hin dhufiniif. Sadi ijoolleen tun bitamuu hin dandeessu. They are fiercely independent. So dhugaa qaban. Akkaataan adeemsa isaaniitii fi gochi isaa gubaatii kan waan irratti mana meeshaa gubuu fa'aa ni garta. Mana kaabinee gubuu. Kaabineen sun yoo awwalleesse isa walloluu waan tokko. Mana miskiina maatii ijoollee isaa qabdu san waan naamusa deebisuuf dirqama. So ani ijoolleen tuni akka namni jirutti duriyyee gadi yaatee kan jiru san fudhatu. Adeemsa keessa amalli akkasii bakkoota adda addaa dhalatuun dhugaadha. Ijoolleen tun silaa bosona ba'uun qabdu turte. Osoo wayi waan DDR jennee
2017-2018 proposal goni mallaqa argatanii mallaqa samaa godhan faarsee bulaa ittiin bitatanii bara bishaan mallaqa UNDP irraa waraana baa'oo waraana Gimboo Sabaatti qondaalota gurguddaa kana qubachiisuudhaaf qophaa'e faarsee bulaa asiin warra asiin wajjin haasaa ture kana $5,000 $10,000 hin qaxaru turan akkuma warra arrabsuu irratti mallaqa UNDP irraa waraana Eertiraa dhufe ka biyya keessa jiru qubachiisuudhaaf dhufe ana arrabsiisuu irra balleessan mallaqa ajaa'iba sirtaa. Ijoolleen sun mana hidhaatii baatee tiraanspoortiidhaan Arsitti Booranatti bakka ittiin galtu dhabde ijoolleen tun. Marroo isaan dura waan ba'eef ture ijoolleen 300 wayi Eertiraa irraa dhufte. Oppidiyoon kaleessa manaa isaan baaftee irra deebitee itti fincaa'ofte. Akka namaatti itti dhagamee caakkaa galte. Gaafan galaa jedhuun 2019 haqa isaanii ni beeka. Guddoo Oromiyaadhaa laalaa jennee galaa jennee malee. Ijoolleen galchine maal godhan? Itti taphatan. Deebitee caakka deebite. Daldala dhuftee caakka deebite. Ijoolleen takka ni bineensomtee ganamuu dadarraa ka'e jechuudha. So tokko dhugaa qaban kana himu. Lammaffaa dhugaa qaban jedhanii garuu uummata miidhuu hin ta'u. Yoo dhugaa uummata kanaaf ka yaadan taate uummata sibiilii ajjeesuun buttaan godhamu kun dhiifis wal ajjeesuun dhaabbachuudha qaba. Siyaasa immoo qabaachuudha qaban. Siyaasaan hoogganamuu danda'uudha qaban. Araarsuuf yaallee jirra. Amma reefu waliin haasa'uu hin danda'u naan jee gurbaan reefu na gaafate. Hedduu yaallee. Amma reengada yaayyaanis dubbachuu ture. Akka yaadaatti yaada bareedaadha. Ameerikaa finnee, Noorwee finnee, Keeniyaa finnee, Igaad finnee, UN finneeti maallaqaas beekumsaas dippiloomaasiis finneet balleessan walgahii Taanzaaniyaa daasan. Maaliif? Jumlaadhaan marroo hojii tajaajilarurra chirichaaroodhaan sanyiifaa bituu qabna je'aniit balleessan. Dur irraa kaasee maal jechuun turre wanni kuni baduu hin danda'u. By the way, amma TPLF akkasii yaalu jiran baduu hin danda'u. Liberation fronts are not easy to destroy. Kanaaf yaallee jirra. Amma namni gowwoomuu qabu. Harka mariidhaaf balbalti banaa ta'uu qaba. Garuu harki micciiramuudha qaba. Harki micciiramuudha qaba jechuudha. Ibiddi jalaanis gubbaanis hidhamuu danda'uudha qaba. Ibiddi uummataa. Amma immoo gaariidha. Diinagdee biyyattii cinaa wal lolatti fitanii taan nyaatanii fitanii amma uummata nyaatu jiran. Uummanni kun gaafa irraa fixan waan hin oolle jechuudha. Direct godhaa deemaa jirra waan uummataa kana. Dhaloota TikTok jette. Talamma. Achiru anta TikTok isi taphattu. Amma lammaan isin yaa deebisu. Maaliif usee saba usee filme ani hin beeku. Gaafa dubbiin oowwitee qofa ta'uu hin qabu. Rakkoo uummata amma irraa dubbachuun barbaachisaadha. Lammaan galata qaban maduraa jeetiin jira. Warra biyya saamaa jiru maafiyaa tana hojjetee uummata saamuuf ajjeesuu dhabuurra keessaa ba'uun galata kennisiisaaf. Garuu immoo dhageettiif kabaja uummata keessaa qabu san fayyadamee uummata kana anis yaaleetiin ture barruusuudhaaf hin dadhabe. Roorroon miidhaan uummata dhaga'u na dadhabsiifnaan itti deebi. An dalagaa eegaleetiin ture jireenya mataa kiyyaatiin jiraachuu ture Keeniyaatti. And I love that country. Kan inni deebisee keep walis seenee tabira seenee foonnii fi jechuu. Kanaaf an akka kiyyatti lammaa qofaa miti namoonni birootis yoo fuulduree Oromoo fi Itoophiyaa irratti gara fuulduraa shoora qabna kajaan taate arra dubbachuun arra qabsaa'uun arra waan danda'aniin uummata kanaa dubbachuu fi gargaaruun barbaachisaadha. Kadhaloo roorroo alagaa ofirraa kaafne warri baadhannee ol baafne warri kaleessa afoo inaa hin laayyannee bira dabarreef kaabineen qeenda keessaa nama nurraa fidde wallaggan jiru barjoollee namni hin jiru amma godin horroo guduruu jedhamu kana faa bakka fakkadaan faa socho'aa turan kana dargaggeessi hin jiru manguddoon hin jiru abbaan qabeenyaa hin jiru qeesiin lubbuu qabu hin jiru dhabamsiisanii jiran shawaa lixaa kana fixanii jiran wal jidduutti shawaa ba'aa kana amma dheengadda gadaa tuulamaa takka ni maxxansaa turre gargariimi manguddoo beekumsa qabdu laayibireerii gurguddoo meeqaan dhalaak ta'e beeke
Kanaaf ijoollee amma Saawud Arabiyaa garee tokko rabbashtu kana winiin kollektiif teraappii bara akka biyya akka uummataatti wanni nuti keessa deemne. Mirqaana oowwaa 2018 san keessa balaa hamaa ajjechaa caaluutiin samiitu ittiin wanni nu keessa ture ijoolleen roggaa dhuftee xiqqashoo express gootu biyya bilisa baateeti biyya arabaa dheetee gabroon gara positive ta'etti suuta xiqqeessuun hariiruun maal osoo hin ta'in taphachiisaa kamuma dooftorii fi sheetichi fa'aa godhan kanatti taphachiisaatis maal godhaasis gorsaatis sheekonninis qeesonninis waan rabbiisis itti himaa ijoolleen tunis immoo waan araadummaa kanas itti himaa nummoo waan siyaasaa itti himaa suuta deeffannaa. Deebisaa barsiisaa suuta barsiisuu osoo hin ta'in wal'aanuu barbaachisa. Oromoon wal'aansa barbaaddi. Oromoo tan wal'aannee bara madura. 91 caba guddaa ture Oromoodhaaf. Injifannoo guddaa ture caba guddaa ture. Sanboota namuu 91 leencoo lataa 91 soojoo Ahmad Diidama Oromoon tu jira keessatti. Sanboota 2012 irraa kaafnetti wal'aannee Oromoo tan akkuma haakimaatiitti akkam goone collective self esteem namni isinillee dargaggeeyyii malee bara sana immoo gamna taasisaa dheeyitee Minisoota kana keessa. Oromoon faayidaa qabdu, Oromoon waliin taatu, Oromoon tokkummaan qabdu maal akka amma agartan kanatti Harargeen gosa adda addaatti, Arsiin gosa adda addaatti, Wallaggaan maal kan ture? Suutuma waan har'aatti wal ta'uu baannaan kalee isaa jenneeti qophii afran kalloo, qophii Haile Birraa, qophii sochii Bacaatuu Lamaa, Tabaalee osoo jennu muuziqaa Hacaaluu Faanii dhufeen wargaa suuta duree Oromoo wal'aanee jiru. Wal'aanamuu qabu uummanni kollektiivii wanni isaa akka deebi'uuf. Amma caba hamaa keessa seenee Oromoo waggoota dabre kana. Amma suuta deemsu jirra. Suuta wal'aanaa deemaa jirra jechuudha. Ni wal'aannaa ijoollee gosa hunda ni wal'aa deemna. Okay, Joara hedduu galatoome dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hawaasa kana bakka inni kufutti yeroo hunda wajjin kuftee TikTok kanattis argamtee rakkoo isaa akkanatti wajjin qooddattee tuffachuu baattee saa warri paarlamaa warri caffeedhaa warri aangoorra jiru hawaasa kana gartee mariisisuufuu bakka hin qabnetti osoo aangoon qabne warri biyya keessaatis dhagee rakkoo isaa sitti himatee rakkoo hedduu irraa furu jirta osoo aangoon qabne hedduu galatu. Inni biraa jara keenya namoota hedduutu keessaanis nutti barreessu jira hanqinni shamarraniitis ni jira wanna jechaa jiranii orroo kiyyaatis Singabuusa Doktor Qoosaa osoo ta'in amma Doktor Oromootis uummataatis taatee beekte. Kanaaf isinis amma dubbii amma goota dubbattanis sirreeffachaa hundinuu mul'iguutos Hamzaanis hundi keessan amma goota laal amma goota ol kaasanii jirtan waan inni abiyyiin jeenes ni jira gaafa abiyyiin faranjiin fuutee Nobel Prize harka keesse haga amma duraati bulchaa ganda keessaati Afrikaa amma sadarkaa addunyaa baatee tiishartii adiidhaa miizaana addunyaatiin si mazzananii balaa nama si dhuftiin jeetti innisinis amma waan gurguddaa waan jajjabaa asoo waan eegalleef taphadhaa turis taphadhaa yeroo xiqqashoo tapha keessan tahaarratti godhaa jechuun hedduun isin jaaladhaa nagaan na bulaa hedduu galatooma enjoyed it. Galatoomii ulfaadhu dullee baay'eetti jaalannaa baay'eetti qabanya galatoomii ulfaadhu iyyaalla rabbi haa eegu bakka ati nuun jettetti akka argamnu akka rabbi nu gargaaru rabbiin kadhanna iyyaalla ulfaadhu galatoomii yeroo biraa akkanumatti deebitee uummata keetti wajjin akka marii gootu abdii qabna abdiin seenillee karallee baratte dullee si baranne yoo uummanni si barbaade akka nu dhuftu asumaan. Ayyaa akkamitti jifa duuba? Uffata naa cufi. Uffata. Ayyee nagaa nagbula ayyee. Ayyee uffata naa cufi. Dhibbaan dhibbatti fannoo deeggaraa fannoo wajji jiraa. Inni dubbii tana sirri gaafadhuu jedhanii waan kanarraa isa akka ibsanu kan nuti inni deeggartamu hin deeggartu. Inni itti aanu immoo kun gaafii mataa kiyyoonatti ta'e haalli yeroo hunda bulchiinsa sirna Itoophiyaa kana keessatti magaalaan naannoo Oromiyaa malee federaalliin jiru waan kun akkami federaala Itoophiyaa kana keessatti federaala ta'uun waan kana hoo akkamiin ilaalta gaafii tiyyatana sadeeni carraa walii kaninee wal jala osoo buunee bareedaa jechuu barbaada galatoomii ulfaadhu jawwee. Ayyee galatooma I think adeebisu na fakkaata. Movement hoggaa shantamaaf sochii liberation'iiti. Gita gittaa warra biraa irratti godhaa ture. Amma we are moving to democratization.
mirga walootiif qabsaa turre duri amma mirga walootis jabeeffachaa mirga namoota dhuunfaa gaafi damma wal qabate saamichi gibiraa adda addaa kun wal qabate kan diinagdee wal qabatu kun namoonni oromtichi fi oromtitti akka dhuunfaatti dur oromoon walii galaatti qabsaa turre amma oromtichi akka mataatitti mata mataatti mirgi isaa eegamuu qabaa wajjau irratti kaanee socho'aa jirru mooraa isaatti deema akkuma reefu hin jee jaarmee xiqqaa jira lakkoo isaan amma reefu filannoodhaa sana kaasee inni gaafatee ture kaaba filannoon kunis gaarii maal godhaa kiliir godha amma babargaanfataa ture namoonni adda addaa fi jaarmeen adda addaa amma oromoon bakkuma lama jirti bakka lamatti addaboo qabdi dahaaf sen dahaaf noot warroo aangoo qabatee sirna kana fufsiisuu barbaaduu fi lakki jijjiira dhufuu qabaa warra jiru qofa amma bakka lamatti addaboo jirti jechuudha. Sirna kana tufufsiifnaa akkuma jirutti oromoo ajjeesaa nyaataa itti hafuufu nyaatuun ajjeesuus oromoodhaa itti hafuufu lakki oromoon kan qabsoo jedha kanaaf miti nagayaan baatee galuudha qabdi ooyiruuf irratti dalagattee saamamuu qabdu hajeewu bakka lamatti addaboo jira jechuudha. Mooraan kun of course clearly addan bahu waliin haasa'in nama jijjiiraata haa ta'u garuu kana clear debating gara lamatti bahu qaba. Warri qabsoorra jiru jireessaan wal qabna mariilee hedduus ni goona sun isin yaachisin akkasuma itichaa jirra isinitti amma duras akkuma waraada akkumatti gargaarsaatuma waan uumne ammas uumaa deemna jechuudha. Ka waa'ee gaaddisaa jettee gaaddisa ormaan goora jiru kanaatu fashalse. Maaliif yaadni gaaddisaa maal ture? Gaaddisa harka oromoo qofa sun boota gaaddisa akka Itoophiyaatti uumne eliitiin hayyuun biyyatanii waliin mari'atee wal lolee osoo hin ta'in waliin mari'atee wal falmee furmaata jiru ture. Murni aangootti ol ba'e garuu olaantummaa murna tokko olaantummaa nama tokkootiin hunda cafaayinee deemna jedhanii deemnee hin taane deebi'ee dhufan. Deebi'ee dhufanii ka dhufan garuu teessee waan kadhatteef manguddummaa waan itti ergatteef rabbi waan itti kadhatteef miti. Ummata gurmeessitee ummata dammeessitee harka ugaa mijeerta jechuudha. Sani kan deemaa jiru. Ka horee nageenyaa jedhamu sun horee nageenyaa maqaa xahaaraati. Maqaan najisaa maafiyaadha jedhama.